Abu Radaja. Walfatillaachuwal. ደም ግፊት ትላልቅ ሆስፒታል ይለጠፋም ታለጠፋው ማውል ተመለጭ ጭቱን ከኖል Welcome to Dr. Tiga Bakirti Nagesna. We charge video brat with privilege. Video on the Kamarta Kagawadi Dasiraka. Yamoni channel can have Farata to subscribe to the Gatamala to notification to consider Churba Yadokatan, comment Varesa, Haganatafan, Lencho Gamachu. Asrati Serbulencho Gamachu Sagrifi is a big to Avara, Afrima, Wardirati, Dorgomif Yati Tujra. Sanifi. Engada videos in the centro maybe namotna ge ojra tan dorgomisana voti gochun guya bori jel kamat fakal september demishan borida akabex social media argatechura guya bori tikatanina moni social media kanarra demtani information fudatani voti gochu qabdu afrima wardi akanyano abdi guddan qaba kun voice lecho gamach Lufte ma bitim na goda gara yabbe ko lufte ma bitim na goda gara ani rafu ba kanni sanana fini yabbe ko ani rafu ba kanni sanana fini yogiyata te konna birana fini yabbe ko yogiyata te konna birana fini Tokoli means on the talking Tokoli Hiria. So Chillerati, so Churchoki, and Masgida Kesetra. What could feeling in the Garsevana Comanchiza? We're going to get to ya, baby. I don't buy it. Nam to Barbade Media Tavasuni, Okinum Tikargas. Jajabes Yerova Joleka Salenti Cabanero, whatever. Garamedia Fideni, Fata After one cutting Burumsa, Safa Rule, Indirufi. Took a cover and a Chankunis. Look at this. Yabo Rangalu. Easy daddy. Macanitolu. Adanitolu. Habibi. Malan Jallis at the Yachinabe. Ega tole. What the Gomal? Good dad. Would do so to Amber and better Mansat no? Well, answer host. Neo. grina tinish so ya nigan cha hondu amta bazi grina Mada garuda makamijira kamitinamni tesumu gurgudda hamma nagaggaw kana so awlaaki wadde saraga no jedame sadi ilkanin fuudha jama bara kana shonkora yu kunci fatani nyaachun baay'ee cima wogina kaay ma nyaachun yu bara qaaro nama ko keessina migafa teesuma fuudha kun taananti addaade garuu miidhaa qabaachuu danda'a wantoonni effect zoratti umu qabaate jedhee ma yaada ani waan jedhe bara bineensa akkatti ilaalmaa jaalatu namni maaliif wal jibba namni maaliif nama jibba bineensa kana waan baratamu bineensa akkatti ilaalmaa jaalatu namni akkatti bineensa jaalata namoonni nama yookaan namni sammuu isaa yaadu maaliif wal jibba jaalala maaliif hin facaasu tokkummaa jaalala wal dhaga'uu wal hubachuu maaliif hin facaasu kanarraa yookaan bineensa akkatti nama ofitti qabu kanarraa bineensa akkatti gara namaa oofu kanarraa namni waan guddaa barataa deeyyaadha nama haataan dhugaa ergaa bareedaadha bara bineensi lagaa walii galee walii wajjin jiraatu irra darbee dhufee nama wajjin walii galee dhala namaa jaallate akkas jiraatu ijoollee namaa jaallate akkas wajjin jiraatu keessa
namni waan tani warratti uumaa jiru ni beektu. Yookiin namni akkam gara jabeessa ta'e viidiyoo baay'ee irratti hojjetaa irraa garuu namni wal haa jaallannu wal jabeeffannu waliin haa jiraannu naasuu waliif haa qabaannu. Akkasii. Namichichi jijjiirameera. Hannaafi waan biraa miti. Hannaafi. Illaxxafamta laxxafamaa oolta malee ciccituun kennu oolu. Illaxxafamta laxxafamaa oolta malee ciccituun kennu oolu. Beesareetiitu marga isaa nyaatee quufee jedhan kormireetiitti dhaqee gurratti bububububannaan galagaltee maal jedha keenya waan isin barbaaddan dudduuba jira maa gurratti nu caraantu jette wanti hin barbaadu maa dudduuba jiraachuu isaa beekaa duran sammuu amansiifadha jedheeti. Jooyyaa jeneraaltichi keessan deebi'e hiriyoota lammantu waggaa hedduudhaaf mana tokko keessa waliin jiraatu roomeetii ta'anii baay'ee wal jaallatu baay'ee wal kabaju yeroo dheeraaf waliin jiraatanii inni tokko ka'ee guyyaa tokko addaan ba'uu murteesse dhaqee hiriyaasaa kanaanii nan dadhabe si wajjin jiraachuun dadhabe addaan deemnaa jedhan maal jedhan nan dadhabe har'a bor jijjiiramtaa jennaan jijjiiramuu diddee addaan deemnaa jedhan maaliin balleesse yaadoo koo jennaan ajaa miila keetii kaalsii keetu ajaa kaalsii keetiin dadhabee jedhan kaalsii koo menna kaalsii keeta ajaa jennaan achi galagalee kadhiree kolfeetu inni sun ankoo kaalsii tajaa'e jennaan ati immoo kaalsii koo liqimsite jedhan edaa isa immoo abuura tajaa wal danda'uu qabna guyyaa gaarii. Qoosaa baay'ee nama ture aftaamuu lamuu karaa tiiktookii dhufee jira. Kaleessa laayivii galee dubbataa ture sooshaal miidiyaa feesbuukii isaa irratti guyyaa sagiritti nama 50 oltu follow isa godheeni. Hamma kana turuus yoo hin balleesse meebiyaan qabayyoo jechaan ture garuu reefi barfatee dhufe erga dhufe yoo simannaa gaarii godhamee fi achiin deemaate hordofaa sinis qoosaa amma qoosaa hedduu jalqabeetu jira achirraanii baay'ee nama bohaarsa. Akkuma irreechi gahaa jira qophiin irreechaaf taasifamaa jirus akka durii miti garuu hamma ta'e taasifamaa jira namoota keenya dammaqaa irreechaaf torban tokko ta'e irreecha kana haala gaariin akka kabajamuuf hundi keessa irratti qophaa'a namoonni kamuu akka namni siin jechuu barbaada. ምን መስሏችሁ ነበር? የሚገርማችሁ ነገር ውሃው በጣም ትኩስ ነው። እንቁላል፣ ድንች፣ በቆሎ ምናምን ነገር ይቀቅላል። የሚገርማችሁ አሸዋውም በጣም ሆት ነው። እዚህ ጋር የሚቀበሩት ላይክ የብርድ በሽታ፣ ደም ግፊት ትላልቅ ሆስፒታል መፍትሄ አጥተው የሚመጡ ሰዎች ናቸው እዚህ ተፈውሰው የሚሄዱት። አንድ ሰው 300 ብር ብቻ ነው ከፍሎ የሚሄደው ከነዚህ በሽታ ንጹህ ለመሆን ማለት ነው። ስለዚህ የብርድ በሽታ፣ ቁርጥማት፣ ደም ግፊት ያለባችሁ ሰዎች ኮሜንት ላይ እና ደግሞ ለተለያዩ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ በደንብ ሼር አድርጉልኝ። ባይና ማንኑ ብሻኑ ማማኪ ብሻን ሆአ ኡማማቲን ኬሲን ጭራጭረት ጉረኔ ኬሲ ጪዙ ኩባ ከመራን ፈየማ ጀቻ ጅራ ያሼ tokkoነtti qabuutti afurofiif qabattu nagaa koonsiif dhiyeessa kam jirta amattu sila baaltiif qaaruu si nyaata arrabni kee dhumdhuma boojjitoo luqqifattee bukeessuu feetanduma qullaa koo gabaa baasuuf muka 50 qorta utubaa jakee dhiiftee uba jakootii qorta takka waa'ee jilba koo takka immoo waa'ee dugda anumaan ciree nyaata anumaan buna dugda otuutiin kufee jettee salphina koo lallabdu ani fagoo ga'eera abjuunuu nan qaqqabdu jedhammo jirren jira yeroo gaarii qabaadhu andeemsa koon jabaadha ato duukee jabaadhu. Budi maastari. Maal? Osoo oldaa keessatti immoo mucoo tokkoof kadhatu harkarra kaa'e akka kasaataatti tagarsi waaqayyo ni isa akka taate. Booddee kootan manatti si kadhadhe. Mucayyoo mana deemteet osoo kadhachaa fi jiru karaa duuba deemeet udduushii tuttuqe. Udduushii tuttuqe maayinni paastar maayinni enna Isaayyaas 7:7 dubbifadhu jedheen. Isaayyaas 7:7 maal jedha? Anqaa ku ikkafatillaachuwal. Ay qosaan illee gaarii ta'etu baay'ee gaariidha baay'ee fanii nama kofalchiisa garuu waa'ee tiksii waa'ee wangeelaa waa'ee amantii kana keessa lixanii xiqqoo qoosaatti dabalachuun gaarii natti hin fakkaatu. Ituma gama sana naqeetu qoostan akkasumatti baay'ee namatti tola. TikTok irratti baay'ee si hordofa baay'ee qoosaa bareedaa afaan Oromootiin fidaniitu waan sana keessa galina.
maybe paasanii illee dhimma isaati yuuti maybe waa'ee tiksii waa'ee wangeela keessa galtanii qoosaatti makachuu baatanii baay'ee natti tola. Maaliif paasariin dhimma isaati sira paasarii dhugaan bara kana waan hin jirreef jechuudha. Hordoftoota guyyaa viidiyoo sitii qoodde kana fakkaata akkatti bohaartan akkatti gammadda abdii guddaa sirraa qaba. Namoonni hagammoo subscribe godhina daawwachaa jirtan subscribe godhaa jechuun barbaada. Yaada qabaattan koomentii barreessaa yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhitee nuti nagaan tura.